Nani ko. Ila ko mubaraki. Amma ya Rabbi akkam goona akkamuma goona akkamiin taa'e. Rakkoo marratti rakkoo nuu dabalu halkanii guyyaa kunoo Liinaan ofiiyyuu haadha daa'imaati. Nama hojjetattee waa mana keessaa qabdu miti. Nama maallaqa kiisa keessa kaa'attee qabduu miti. Nama shaantaa keessa waa kaa'attee qabdus miti. Kunoo shaantaatti akkanatti bananii mee uffata ta'e yoo fuudhan malee maal fuudhu as keessaa maal argatu? Warqii isa kam ol kaa'attee qabdi? Ofiiyyoo maa tokko harkaan qabdu nuti daa'imni ishee maal dhugdee bulti jennee waa'ee aannanii yaaddofna. Kunoo akka kanatti rakkoo akkasii keessa jirraa. Mee barri kun hin darba yoo Rabbi namarraa dabarse. Bani mee? Barak akkam? Meera Liinaa? Liinaa? Abanii jira. Abanii jira. Eenyutu qaba? Faayoo fi aboo. Yoom dhufan? Amma dhufanii qabanii deemanii? Mubaarak qabanii deemanii? Wayyoo. Naani akkasumatti dhiitanii moo? Dhiitanii lafarratti gurgursanii kutan. Ishee moo? Wadarra fuudheetiin nyaara beelaggeetiin. Ayyee? Fuudheetiin as fide. Yaa Rabbi maanu. Yusufoo? Qaata deeme Yusuf? Keediyyaa barbaacha qaata deeme? Yaa Rabbi maanu qabdi salphanneerra. Allah yaa Rabbi maanu qabdi immoo yaa Rabbi maanu qabdi. Naanii koo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu isiniin jenna. Egaa akkuma argaa jirtan amma kana ani bakka biraan deemee ture dhimma tokko xumurachuuf jedhe achi yoon deebi'u kunoo mucaan ni boochi. Kunoo naanii lafatti dhiisanii mucaa daa'ima kana lafatti dhiisanii haadha immoo qabanii seeriitti godhanii fuudhanii deemanii jedha mucaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Ummata namaaf hin rifanne, ummata daa'imaaf illee hin rifanne, ummata akkana garaa jabaatu wanta akka argeen beeku. Waan isin ajaa'ibu. Mucaan kun guyyaa meeqa aannan malee turte gaafa Liinaan dhukkubsattee mana yaalaa turte guyyaa meeqa? Akka ta'etti Yusuf aarsaa meeqa kaffalee irratti waan meeqa ta'ee erga inni fideetti deebise kunoo har'a immoo erga daa'imni dhuftee manatti deebite haadha immoo dhufanii fuudhanii ba'an. Kana waanuma jennu wallaalle mee Rabbiin nu kadhadhaa. Akkuma argaa jirtan kunoo duraanis Mubaaraktu wajjin rakkataa kunoo ammas immoo mucaa daa'ima kana Mubaarakiin biratti dhiisanii deeman. Mubaarak mee maal gochuufii danda'a? Rabbi jedhaati mee rabbumaan nu kadhaa akkuma jirrutti jirraa. Amma yoonan dhufee mana banadhee ol seenu Liinaan hin jirtu. Mubaarakiin gaafannaan dhufanii asitti lafatti tumanii fuudhanii deemanii jedha. Akkasuma gaa kunoo ani Liinaadhaan isa daa'imman ishee dhufanii galan an dhufeen eebbisnee hojiidhaafan bakka biraa ture. Arabatu natti dubbateennaan amma hojiirraan bahu jedhee achi ture. Yoonan dhufu kunoo amma mucaan akka kanatti jirti. Mucaan daa'imni kun jechuudha. Mucaan daa'imni haadha jalaa baatee buluun keenya kun. Ani akkasuma jechuudha. Isa ijoolleen ishee dhuftee galteetti Yusuf fidee deebiseera jennaan dhagahee isanan eebbisuu dhufe. Liinaadhaan bakka gammadde jechuu yoon dhufu kunoo ammas ijoolleen kophaadhuma jiru jechuudha. Waan isin ajaa'ibu. Yeroo tokko daa'ima fuudhanii rakkisu har'a ammoo kunoo haadha fuudhanii akkanatti ijoollee rakkoo keessatti gatanii namni bishaan itti kennu hin jiru namni aannan itti kennu hin jiru daa'immanitti. Rabbiin nu kadhaamee haala hamtuu keessa jirra wallaahi. Rabbi sinaa gargaaru dhaati mee rabbumaan nu kadhadhaa kunoo mucaan xiqqoo kun amma eenyutu isheedhaa birmatame amma osoon dhufee lafa kanaaf huccuu baadhee namni tokko hin jiru. Keeriyyaan hin jirtu Yusufi keeriyyaa barbaacha deemee Suleeman eda qabanii harkasaa shiboodhaan hidhanii fuudhanii ba'anii anumtuu eda gidiraa baay'ee keessan darbe waan baay'een ta'e. Kunoo amma immoo haala kanaan waa feefii jira? Yaa Rabbi manneen aannanii iyyuu duwwaadha. Maaluma dhugde amma daa'imni kun akkam goone? Yaa Rabbi.
akkasitti kun hordoftoota keenya haala akkasii kana keessa jirra. Daa'imni kun waan nyaattu waan dhugdu tokko illee hin qabdu. Kuni gaamma waa nyaachuun geenye aannan dhaqan isheen dhugdu harma haadhaa hootii aannan numtiyyuu jalaa dhumuu nafu gidduu kana jarris manan turree namnumti yaadatee waan binneef hundumti keenyayyuu jeequmsa hamaa keessa jirra. Akkanatti rabbiin boon akkasitti jirra kun rabbiin nuuf kadhadhaa. Waan baay'ee keessa namaa dhukkubsu daa'ima kanaafi haadha addaan baasanii mee akkamitti rabbii jedhaati mee jireenya fooyyeffanna jedhu ofii jiraati. Mee ummata garaan namaan rifanne kana laala ummata garaan dhakaa ummata akkana garaa jabaatu ummata daa'imaa fi haadhaaf daa'imatti roorrisu ummata dubartiitti roorrisu kunoogaa akkuma argaa jirtan wanti tokkittiin wanti toora galee jiru hin jiru akkuma argaa jirtan jechuudha. Ilaa kanallee uffata ishee irraa baatan ta'ee maal akka jarri barbaadan hin beeku. Asiin kunoo sitaaraa olii gadi godhanii fitanii asiin kunoo waan hunda bakka isaati oloofanii gadi oofanii fixanii kunoo akka kanatti manni babbadee dhumee wanti tokko bakka isaan jiru bakka kaa'amee jiru. Subhaanallah lakki borabbiin nu kadhadha. Kunoo liinaan ofiiyyuu haadha daa'imaati. Nama hojjetattee waa mana keessaa qabdu miti. Nama maallaqa kiisa keessa kaa'attee qabduu miti. Nama shaantaa keessa waa kaa'attee qabdus miti. Kunoo shaantaasi akkanatti bananii mee uffata ta'e yoo fuudhan malee maal fuudhu as keessaa maal argatu warqii isa kam ol kaa'attee qabdi. Ofiiyyuu homaa tokko harkaan qabdu nuti daa'imni ishee maal dhugdee bulti jennee waa'ee aannanii yaaddofna. Kunoo akka kanatti rakkoo akkasii keessa jirra. Mee barri kun hin darba yoo rabbi namarraa dabarse du'aa nuuf kadhadhaa siniin jedha. Yusuufinis akkuma argitan yeroo baay'ee akkuma dadhabaa ture ammallee itti fufeetuma jira. Suleeman illee erga gara keenyatti deebi'ee hin boqonne takkuma duraanis maallaqa kennanii fi siirii itti godhanii osoo olii gadi dhamaatanuu ammallee rakkoo addaa keessa seenee jira. Yusuufis akkuma argaa jirtan anis haga yoonaatti tasgabbii tokko hin arganne. Mee rabbiin nu kadhadhaa inshaallah yoo rabbi jedhee nurraa darba rakkoon kun jenneetuma rabbiin abdannaa. Waan tokkitti namni waa tokkotti himatan hin jiru. Gaammamee mucaa amma kana malee namni silaa waa gaafatan hin jiru. Yusuufis yeroo deemeetti dhaqu bakka hundatti isuma waa gaafataa isumatu waan argeetti hima. Anis amma meeshan gaafadha. Nama meeqaan dhufan Mubaarak? Jarri dubartii qofa moo dhiiraa wajjin? Dhiiraaf dubartiidha? Jarri nama meeqa ta'u? Ayyee? Dubartii fi dhiira meeqa? Nama meeqa? Nama habbaa lama? Lama ta'anii dhufanii siiriitti godhanii? Ayyee? Godhanii fuudhanii ba'anii? Eenyu maal uffatteerti? Isheen uffata akkamii uffatteerti? Ayyee? Liximaa maratteerti? Mee amma kana haadha erga fuudhanii kana eenyutu mee rabbii jedhaati daa'ima kanatti waa kenna jedhanii daa'ima sabii kana lafatti dhiisanii deemu. Sammuun jaraa akkamitti yaada? Akkamumatti yaadanii rabbii jedhaati. Mee daa'imnumti kun innumti kun iyyuu mee maal godhatee nyaachuu danda'a? Maal argatee nyaachuu danda'a haala kanaan mucaa daa'ima kanaa wajjin as keessatti dhiisanii kan deeman? Subhaanallah ummata garaan jajjabaatee dhume bu'an maaliif akka ta'e? Kunoo kabajamtoota keenya hordoftoota keenya ilaa kun mubaaraki amma yaa rabbi akkam goona akkamuma goona jedhan akkamiin ta'an rakkoo marratti rakkoo nuu dabalu halkanii guyyaa ani bareeddu kalas Mboin. Obsi. Nurraa darba. Suma laalellee rabbi rakkoo kana nurraa dabarsu mee. Suma jedhellee yoo rabbi rakkoo kana nurraa dabarse. Suma argee duudaa hayawaana miskiina waa tokko hin beekne rabbiin laa kunoo. Kan akkanaafaa kunoo beelaan dheebuudhaan. Kan akkanaafaatu gidira makaa kunoo miidhaa ilmi namaa namarratti taasisu. Balaan biyya duuniyaa nama tokko lama hin to'atu jedhanii. Kuno sababa maatii duudaa akkanaafaa kan waa tokko nama miine kan waa tokko nama tuqne kan akkasiifaa miidhu kuno kan akkasiifaa dararu waan nama ajaa'ibu. Mee rabbumaan nuu kadhadhaa du'aa nuu godhaa
waan jennu wallaallee gaafa akkanaa dhaabbataa nuuf hin galle gaafa akkanaa furmaata argata wanti jedhu tokko nuuf hin galle ummanni halkanii guyyaa namarraan taa'u numa namatti deema dukkana keessa yoo namni ifaan ofirraa eege lafti dhiinaan fuulaa goggatee namatti deema ummanni siiriidhaan akka jarritti dhufanii mana seenanus san hin beeku karaa jarri deemanus hin beeku. Hayyee ummanni eessaan akka inni deemee dhufee manatti seenu hin beeknu xiyyaara wayiitiin deemanii asitti bu'u ta'ee akka jarritti deemanii karaa jarri ba'anii dhufan. Hayyee eeda akkasitti too of dagannee teenyu anii fi Suleeman osoo waliin teenyu dhufanii jechuudha. Suleemanii na biraa doodessanii kuffisanii wallaansoo ittiin qabee dadhabee itti qara'ee dadhabee ofii kootiif iyyuu jechuudha qilleensa fudhachuu na dhorkanii jennaan harkatti kufean ofii kootiifu. Akkasitti dubartiin immoo silumayyuu humna maalii qabdire ishees immoo dhufanii har'a manatti argatanii mana keessaa akkanatti kunoo daa'imman lamman akkanatti gatanii asitti mucaasa biyyii kana lafatti gatanii dhiitanii ba'an. Amma ofii jaraati yoo guyyaa tokko beela'anii ni beeku. Daa'ima kanaaf immoo akkamitti wallaalumee rabbi jedhaati. Yoo guyyaa tokko halkan tokko beela'anii deebi'anii wallolu garuu daa'ima kanaafuu eenyu haa dubbatu eenyu ishee haa nyaachisu eenyu ishee haa obaasu jedhanii ani hojiidhaa jedheen bakka hojii jira yeroo hojiin xumurre jedhee Yusufi keeriyyaa barbaacha deeme Suleeman qabamee qabaa keessa jira. Amma daa'ima kana osoon itti dhufuu baadhee anis amma maaliin gochuuf hin danda'a maallaqni tokko harkan jiru waan tokko bitee fi haliiba tokko bitee fi kennuuf hin danda'u bishaan tokko bitee fi akka ijoolleen gudduugdu gochuu hin danda'u. Anis osoon jaraayidhee karaa deemuu jechuudha waan hin qabu of hirkaa fixe waanuman godhuuf tokkollee hin qabu. Rabbiin nuu kadhadhaa isiniin jenna namoonni viidiyoo kana argitanii bakkuma jirtanii riipoosti godhaa kooppi liinkii sheerii nuu godhaatii sagalee nuuf ta'aa isiniin jenna waan jennu wallaalle kunoo. Egaa inshaallah nama daa'iman mararfanne rabbi san mararfatin jedhe ergamaan rabbi raamanni sarraa jiraatu. Haga haati daa'imaa mana kanatti deebi'utti yookaan namni tokko dhufee nu gaafatutti amma dirqama koo fudhadhee waan hundumayyuu dhiisee asuma keessatti daa'ima kana wajjin rakkachuu kooti. Silaa waan an godhuuf hin qabu bakka hin kadhadhee waa tokko kennuuf hin qabu nama hin kadhadhee waa tokko irraa fuudhee kennuufis hin qabu. Rakkoo hamaa keessan jira nufumaa kootiifuu akka hin jirutti hin jira daa'imni kunis deebitee jechuudha. Rakkoo seeruun argu garaatu na rifatee. Egaa rakkoodha walaa jabeessu yoo nu kuffiseef inuma kufnaa yookaan immoo ni injifanna keessa dabarra bara kana keessa yoo rabbi nurraa dabarse inshaallah akkasitti jirraa kunoo yoo rabbi jedhee haala jiru hundumayyuu waliin ilaallagaa rabbiin nu kadhadhaa. Siti hin baattaa? Rafaan jirtuu si? Hindaalti? Yaa Rabbi miskiina kana rifadhu yaa Rabbi gooftaa duudaa kee kana miidhii yaa Rabbi ilmi namaa yoo garaa walitti jabaatellee ilmi namaa yoo garaa walitti jabaatellee yaa Rabbi duudaa kana gidduutti miidhinati yaa Rabbi.